Ashamaa harka fuune akkam jirtu kabajamtootaaf dhaggeeffattootaa chaanaalii Iftuu Endnaa Ooltuu hundumti keessan nagaa fayyaa keessanii egaa inni nagaa kootti hansuudhaan guyyaa har'aa qophii tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Walaloo mata duree hidhaa jaalalaa jedhu kutaa tokkoffaa isaan isiniif dubbisa. Ana wajjiniin akka turtan immoo affeerraa kooti. Hidhaa jaalalaa caalaa wanti nama hidha jedhee yaadu hin jiru. Namummaan koo jechoota hidhaa jaalalaatti ibsu dhabuus akkas jedhee ibsuu hin dadhabu. Yaa bareeda lookooltiidhaa muka hin bobeessanii shaggee yaa fuulessii dhabee eessattan dhiyeessanii atis anatu siif maaliif gargar nu baasan situ irkoo kooti anatu siif gaachana si dhabee eessattan dhiyeessanii jedhee itti fufa. Walaloon kun bareedinnii fi miidhaginni ishee baay'ee hooda. Kana irraan kan ka'e hunda kana wattuudha. Biyya Oromiyaa keessatti uummattoota garaagaraatu jiru. Isaan keessaatii Boonaa fi maatiin isaa isaan tokkodha. Maqaan isaa Boonaa jedhama. Kan alatti Oromiyaa bal'oo keessatti akkasumallee uummata akka cirrachaa baay'atu keessatti maatii akka qalleessarraa dhalate. Boonaan jireenya isaa waliin jiraatu keessatti karaa tokko ergoo ta'ee fi maatii isaa humna isaan osoo deeggaruu barnoota isaa haala gaariif qaxalummaa isaa mul'ise. Barnoota kutaa 8ffaa xumuruun guyyaa kana jireenya barnoota sadarkaa lammaffaa dhandhamuuf uffata hanga dibataatti of kunuun barullee fi kophee isaa qabatee daandiirra imala eegale. Akkuma daandiitti xiqqaa irraa daandii guddichatti ba'een hiriyoota isaatti makamuun gara mana barnoota sadarkaa lammaffaa taphachaa fi qoosuudhaan imala eegale. Boonaan yeroo kana hiriyoota isaa isaan dhiyoota waliin barachaa ture biratti shamarree maqaan ishee Ibsituu jedhamtu waliin fuula haaraadhaan wal bare. Ituu waliin taphatanii mooraa mana barnootaa seenan. Akka carraas Boonaa fi Ibsituun kutaa yookiis daree hiriyoota Boonaa lamaan afan kutaa isaaniirraa adda ture. Boonaa hiriyoota isaatti nagaa dhaamee Ibsituu waliin gara kutaa barnoota isaatti qajeelan. Yeroo kana Boonaan Ibsituu waliin walitti dhufeenya waan hin qabneef eenyummaa ishee baruuf itti sodaatu gaaffii akkas jedhu dhiyeesse. Ibsituu jedhamta mana barnootaa isaatti baratte jedhee gaafate. Isheenis mana barnoota Hanaan kan biratti barnoota sadarkaa tokkoffaa akka barachaa turte itti himte. Ibsituun gaafa Boonaatti bakka dhuftu isheetti himtu. Boonaan ija keessa ilaale dhaggeeffachaa turuun hubannoof qalbiidhaan fuula ishee ilaalaa miidhagina isheen itti uumamte ajaa'ibsiifachuun yaada ishee hordofe. Ibsituun waan qornama hatuun kan fayyadamtee fi simboo uumamaan argatteen onnee nama hundaa kan baqaqsituudha. Silaa kennaa isheen ittiin faayamte adda kan ilkaan gurraacha ija baddeessaa bilchaate fakkaatu. Rifeensi mataa ishee daggala birraa fakkaatee dugdarra ciisuu fi konkonni fuula ishee qara funyaan joobraa fakkaatu. Silaa yoo taphattu sagaleen ishee kan onnee nama baqaqsiiseenudha. Walumaa galatti miidhagina addaatiin kuulamteetti. Ibsituun sagalee kiloolee ishee sanaan Boonaatti akkas jette. Boonaa taphadhu yoo jettu innis waan irraa dammaqe itti fakkaate. Itti bu'aa.